mana yaalaa geesseen silaachisaa fa'i. Mana yaalaa maaliif geessitee na laachifte maa ilmoon irra si yaariyaa? Kara mana yaalaa. Dakanaafuma. Maaliif? Fargu akama rakkoo maali ni beektaame akama ni jaaladha na akama rakkoodha. Mabruuk. Laalama dibura lama qabnaami. Yaanilee obboleessa fadha. Asitti miyaa takkaa yoo biyya galle. Ani fargu kan biyya galle. Yoo biyya galle godhanna malee biyya tana keessatti hin dhaqamu. Biyya kanatti hin fadhaa'u. Mana yaalaa san geesseetiin si laalchisa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune daawwattootaa fi hordoftoota keenya. Deebi'eetiin jira. Naaf yaaddoon akkaan dalagaa deemutti quban akka baara dalagaa kuttee himnataa ammoo inni ganama dalagaa deeme akkaan dalagaa deemee jirutti quban qaba. Ani immoo dalagaa hin deemne manumaan jira. Akkasuma qalee akkuma gartanii viidiyoon qalee galakkisa keessatti dalagaan deemaa je'eetiin ture. Yaaddoolleen akkaan dalagaa deemu hin feene basaanumaatu dirqisee dalagaan deemaa je'eetiin ture. Garuu ani dalagaa hin deemne manaan jira ilaamma inni dalagaa kutee ganama hin deebine. Bas hedduu mirqaanas hin qabu. Hin beekne anuma dhukkuba. Tanumaaf firaa taa'e. Amma garuu hoggaa inni dhufee maaliif dalagaa ilaa inni nuun hin gaafatu maaliif deemtee maaf hin deemini naa hin gaafatu jeetii yaada. Hoggaa inni dhufee akkana mana dhukkubuu tokkotti ciisa. Dhugaa anuma dhukkubu jira bas qaamuma keessa akkanuma ni jira mina dhukkuba. Waan na dhukkubuufillee isinitti hima akhira irratti yaaduma wajjin dhageessaniin isiniin jaa isiniin du'aa hin godhan isiniin jaa garuutu namni qotaa hirribaa rafamoo qataa'insaa rafaa jechuun keessanillee noormoo namni qotuma hirribaa rafa yeroo hedduun zaman kana firaa dhiisee jira asuma ta'a saniif illee asuma bikkuma inni taa'u kanaan ciisuu deema waan inni naan jiru walumaan laalla fala qabbanaallee fidadhee asuma na bira taa'u jira asuma fudhadheetiin asuma ciisa. Wani dhukkubsu kun yaani akkanuma takkaatti wani dhukkubsu kun gooma nama gammachiisaa ta'e fakkaatte garuu waan inni madurallee qabna godhuu turee fi waa gammachiistee fi waa aarsite Allahu aalam rabbuma beeka qadaalleen goone takka deemi alaanuu fidi inni nu qadaa godhuu ni beeka akkuma gartan sanii hoggaa aaree deemee kas cikcik godhee fidata takka deemi godhi takka oo deemi alaa bitiin jaani. Sada, Joel, Sada. Hey. Mana? Mas. Mata aku bikin. Mata? Mana yaalaa man dhaqe? Mana yaalaa mataa jira kan mataan wal kubeessa. Kan deema jeesa dhabeese. Akkasuma osoo firaa gacciiseera. Dalagaan deemis hin jenne? Asin deemina mana hin jirtu. Dachiin nammara. Dagaallee godhuu hin deemu. Faxarallee faxarre. Ijoollee falmoo goba jiran nyaatanii. Siyaasa baasu dirtaa kanatti? Siyaasaa maal? Waan dhugaatii tubbee jira. Dachiitu naan shirnaan jettiin ta'e. Dhaabbachuun hin ta'e. Dachiin eegam shir jetti gaa? Akkanumatti naan deemti dachiin. Maaliif afaan akkana? Afaan akkana maali? Nyaata takkaa kan nu godhe takka alamee. Nyaata nu godhi? Nyaata godhuun beeku. Kama leengatte akkasii mi'aawu isaan kan goote sanii maali? Nyaata godhuun beeku. Nyaata godhuun beeku. Maal taatee ciibsamaa jira? Afaan rakkoo jira. Ganama fayyaan qabdu isaan Dachiin naan deema. Waan beekta kan fayyaa qabu kan fayyaan qabu naa ciisu kutteemi. Nama ciisu ka fayyaa fi dhukkuba malee itti beekan. Yaada dhugaa waan ati kaleessa sinna aarsi sanii mataan dhukkubaan sammuu mataan akka shiishira jaa. Eenyu jaarti? Ati hedduu naa siree qalee. Naa siyaarte? Deebisee sanii mataan. Gargaaratti na faca'e. Silaa addumaanuu si faca'e dhuguu. Waan takka nyaanne takka hin dhuyne. Silaa dhuguu sana itti si faca'e mataan. Kuma dhukkuu jee mataan. Maal harkatta?
Maal akka fidee hin deemee fida. Jedhaa. Maala kan qabu maala kan hiriiran qabu. Bulaa kana maal hin jiru? Kaayatuma kan hiriiran kan nuyi bita fakkaata. Kamtu maal jiran? Hin qabu reeni maala kan nuyi godhee nyaata. Nyaata gurguruu hin qabu. Nyaata gurguruu hin qabu. Sa'a meeqaan turachira isaa? Rakkoo qabaree jenna. Yamma nyaata godhisiin hin jiru hin godhini. Kaalumaan oofitee fakkii. Mana yaalaa keessa geessaa? Mana yaalaa fal'oo qabu. Ilmee nama jirani. Si dhukkubaame? Mana yaalaa keessa geessi dhukkubnaan? Ilmee sodaadhaan. Dhiisi gammaan tan maal taate? Dhiisi. Ta'e. Si dhukkubaame? Mana yaalaa keessa geessi. Mana yaalaa ilmee akka sodaadhaan beeku? Hai. Mana yaalaa ilmee sodaadhaan dhaqu. Ilmee sodaadhaan maal ijoollee yaati nama guddaa. Ijoollee nama guddaa. Ijoollee seete qaafatu. Kai isin geessa yeroo hundatti wanti si dhukkube ciifteetu maal isuma jechuudha. Mataan dhukkubu jira akka malee. Hin beeku dachiishinaan jedhe. Dachiina dukkanaa jira hin beeku waan hin beeku waan akka shunkurtiitis hin fedhu. Ay maal haa jirtu? Shunkurtiin beekatu durii wal addaansa. Tokko bira. Maal eegaltu? Tokko bira bitte shunkurtiin ofiis hin jennaan isa dheetee bitte. Shunkurtii gabumarraa hin bitte akka bakka waliin durarraa bitte. Tuma maal akkasii ajooti. Ajooti. Beekonni tortortee wanni tortoree hin gosa kana jira. Tortortuun qabdu dure. Maal akkasii ajooti ree baay'ee. Maal ajooti ree? Kijiba kayyati ba. Kee shunkurtee jaa shunkurtiin kam ajooti. Hin beeku Allah gaafa ayyaantu tokko kana shunkurtiin na ajooti. Gaafa nisi garaa fayyadsa. Hin beeku waan hin ta'e mallee. Maal haa ta'e? Beeku shunkurtumaa na ajaa shunkurtumaa kana keessa hunda facaasee barta akka mana kana keessa hin jirtu. Hai. Taate bitte guutuu ka facaasee irratti. Shunkurtii sallaa bitettee sallaa guutuu facaafta? Alma kana kan jennuti akkasuma walitti qabnee. Eessa fa'i? Mana kana guutuu ajaa walitti girgilchite shunkurtiin. Haala ulaa turuu kaasan tana garree. Gama naannoo akkana kaa'e. Quufaa sirra godhe. Quufaa sirra godhe. Hayyaa kaa'imma. Anaa kan mandaqu. Kara mana yaalaa. Dafanaa kuma. Maaliif? Farugaa akka malakuu maali nu beektaame akka mana jaaladha naa akka malakuudha. Ilmee kiniin adda addaa nama akka namaa faayidaa. Kiniin isaaniis illee faru. Ilmee illee faru. Asumaan ciisa. Numa ciifta? Raachisa ciisa. Ciiftu yoo ciiftu. Dirqama akka malakuun. Akka malakuun dirqamee. Faru dhaquu akka ba'a. Sababni ciiftuuf hoo maali? Mataan malakuu jiraan siin jechuutu hin jiru. Hin beekanii. Waan mana kana keessa jira hundi oggaa laalee lubbuun muquuqifatu naan jetti. Akkasa irra godha. Maal jechuu qabu? Hin beeku maal jechuu qabu afaan Oromoo akkasi dubbatu jiru kana. Haaqila cinaa qabiyyan gowwaadha ittiin. Guraan dhageessu. Walummaan alawaataa kana keessa jira jiru natti ajeetti. Ilmeenis qoqqeeffataa ni jirti. Farureen dhaquree. Habataa dhukkubbeetis ni jirti. Hin dhaqu lakkee. Ilmi maal maduruu barbaadee sila? Kunis dubbiidha amma. Ilmee isin diramu? Ilmeen an diramte maal na diramti? Maali? Mattachi naamaraa waan takka waan nyaataniif faruu si jijjiiramu akkam? Ilmee maal na geessu barbaadee? Ilmee vitaaminaa si dira. Hin faru ilmee vitaaminaa maal itti godhan? Vitaaminaa guutuun qaba. Nama vitaaminii irraa irratti fakkaata? Vitaaminaa guutuu yoo qabaate maaliif lafti si mara? Maan beekare? Lafti dur jirti nama marti nama tiree. Akkati himuu jirtutti jecha keetii irratti akka nama daa'ima gara qabatee. Kan qabachuun inni malaree maal? Qabachuun hin danda'an. Yoon qabaadhe beektaa? Maal jechuudha? Maal jechuun afaan Oromooti. Dachina marti waan mana kana guutuu waan duraan jira wanti natti ajaa'ibu. Hunda fuudhee ulaa dura kaan. Ijoollee sadeen turuu nu geessani. Isin geessee isin gaa. Biyya tana keessatti ijoollee sadeen nu geessi. Waan akkanatti ni sabaatan. Sabata keessa. Waan akkanaati safaatu wayin jira areen illee safaatu hin jiru. Ahma dhaqee baatee lama naan jira.
Biraawun beekama eegumaan akkama dhaqee nyaanni inni itti ijaawa dachiilee naammarti. Akkam maal maal Afaan Oromoo ta'anii naasoo jiru. Siifiniif ni malee ji'a na baa'u geesse. maal naaf hin Jara qabte namni. maaltu siin jaa Doktora naan jaa maal namaan jaa. jechuun ati chaayinuma siifi chaayinaan takkitti maqaa Silaa bikkatti akkasii kudhanii horata kadhanii kadhama. jechuun biyya ormaa keessa jirraan ijoollee sadeen nu gaa Biyyi hundinuu tarabbis. wayita takkaa'u biyya gale takkaa'u biyya biraa deemne ijoollee horannoo sarakkoon hin jiru. Laa biitii hundinuu tarabbiti. Bikkatti rabbiin niimaa ishee kan hundinuu alhamdulillah jettee nu fudhatta. Namoonni baratiin fuudhuun rakkoo tanaaf rakkoo qabu. Amma ni qalladamuu dhugaadhamma. Dhugaan baana maali? Ilmoon qalladanii ammas waan biraa wanni qalladaniin hafteetuma ilmoon qalladanii ammas. Maali waan si aarsee as keessa jira? Waan nama aarsaan dubbachu jira? Yeroo meeqa kan sitti himaa ture? Maalatti himaa ture? Waan akkana kana dhaabii ijoollee tunaa jalaa gurguddattu. Wayita ijoolleen xiqqoo jalaa gurguddatte akkasi suuta keessa yoo rabbi jedhe. Ijoolleen gaafa baaftee ngana achi Asitti miti maal ka jennee waraabte walii galle maal taate? Garuu dheengaddaate malee yoo sin dhukkubuu fayyaa qabda saada. Naafeeti walii galtee haja keessa maaltu kana fide? Biyya gallee takkaa'u biyyatti ijoollee daa'ima biraa godhanna. Sana abiriin Takkaa'u biyya biraa yoo deemne na malee biyya kanatti kalaas nuuf ganjenne sadeen ture. Walumaan Ani biyyumatti osoo hin xiqqootu maaliin karachi ture beektaa? Dhimma 12 fadha jeeti. Dhiira 6 fi dhalaa 6. Amma dhugaa asooyita moo sabamma? An dhugumaan baana bar gaafa ijoollee nama waan gaafa ijoollee akkasitti akka taphafne. Wani gaafa ijoollee jennu dira. Amma jechi ture maa hedduun fadha. Amma taphataa dhiisite fayyee qabdaate kai laaqana waliin nukkan. Allaaqana mata bakka kana osoo hin fadha. Dhugumaa isaa? Waa deemi nu biti hoottu. Shunkurtii biraa dura gureetiin jiraan agartu. Hoggaa osoo tu gartee jirtana fakkaatte waan shunkurtiidhaan hin godhamin. Shunkurtii malee godhamte deemi naa biti hoottu ijoollee teetii feete waan feetan bitadhaa. Kai lafaa ijoollee gabuun kitin. Isa dhugumaa isaa taate. Garuu afaan Oromoo siif galuuti ta'e duraan afaan Oromoo sirrii beektana fakkaatte. Muka akkana kanan beektooti. Jechuun daa'imni biyya sanatti nu gahaa siin hin jenne hin ta'an dura. Daa'imni biyya sanaaf biyya san hin qabu. Niimaa rabbi biyya kana. Shukrii galfachuu qabda. Asiin deebitee maas akka? Asiin deebitee maas? Ammoo abbummaa sin na deebise malee maafin asiin deebi'an. Haaki maraqee ji'a lamaanaan jedhu. Maal sitti hin tolle? Maaltu na tola? Mabruuk. Bakka rabbi si gammachiis. Laalamaa dibura lama qabnaami. Fayyaan illee obboleessa fadha. Asitti obboleessanii fedhanii hin beeka. Asitti miyaa takkaa yoo biyya galle. Ani fadhu waan biyya galle. Yoo rabbi jawwite biyya galle godhanna malee biyya tana keessatti hin dhaqqabu. An biyyuma sanatti hin fadhaa'u. Biyya rabbi naa kannetti kan. Amma rayyaanii Mahammad tokkotti deebi. Dubriinis lama dhiirtinis lama qinjii. Daranuu na aarsu deemtamu. Maal jaarsi? Sii tanaamu. Nasi naasuudha. Waan aaraa rabbi haa fixu. Ammaan kana maal jechuun mataa guuttee si ilmoo feetu jechuudha? Ilmoo asitti waliin fedhu kan. Ilmoo asitti waliin feetu? Tumnu geessu. Tumsi keenyaan gaarii kan feene? Akkam godhuu feeteeti? Akkam godhuu feetan? Haa siree. Mabruuk si jenna Allah ibaarak fiik. Mana yaalaa geesseen silaachisaa fa'i. Anamu. Mana yaalaa maaliif geessitee na laalchifta maa ilmoon irra si yaariyaa? Maa akka ijoollee godhatta? Geesseen silaalchisa. Na laalchisi maaf na laalchifta? Siyaasaa yoo siyaasaan abbaa suufama malati. Mana yaalaa geessee manuma yaalaa san geesseetiin silaalchisa. Maali siyaasaan ka maali? Qabattee yaa hin qabannee haa jenne jetti. Maal? Garuu ammoo waan kana dura yeroo miiqaa himaa ture. Yoo Of eeggadhu qusannaa wanti waan ittiin of eeggatanii jiraan. Kiniina yeroo meeqa kana of eeggadhu san jechaa oolan. Galatoon. Sammuu na nyaatteeti. Galanni kan jannata siif haa ta'u kan inni asiin argina gubbaadha. Amiin jannata rabbi naa ta'u. Aywa. Garuu sirriin. Angaruu garuu hin beeku kan waan jenne hin beeku. Ijoollee afur amma ijoollee afur akkamiin fuunee biyyattiin galu. 14 yaa rabbi 14 naa kan inshaallah. Hanga Mustafaan jiru mun dhala.
Ati faayidaan ta'e ilmoon guru ilmoon madal. Nama ilmaan dhalee khasaare nagar. Nama maallaqa irra badee khasaare. Amma kana gubbaadha dubbiin itti lafaan lafiin yeroo himee. Kaisin geejama. Inda koo akaman. Meela kai. Yoo na amanu baattee akamatti amante. Akkuma feete. Akaman dhaquma kanaan akaman dhageessisa. Akaman geessitiin kompiitara si kaasa. Ma rakkoon irra jira dhageesse rakkoon qaba dhageesse. Garaa keessa waan si jiru baruu barbaada. Garaa keessa maal guru bineensa nama keessa namu garaa keessa namummaan nama seera maal feete garaa keessa. Kana hundana dhukkubu jira mokkam kanama kana osoo hin dalagatte immoo Mustafa mana yaalaa gorran baasii lama garaa qabdan anje saniifuu dalagaa deemu osoo garaa qabu maraatti irraa kan dalagittiin firaateeti. Khas dalagaa diddaa fi waan akkanaa kan uummatteen. Galatoomi. Dalagaa diddaa fi waan kana uummatte. Dalagaa diddaa fi waan kana uummatte. Maal onni uummadhe? Amma nu dhiisi gaa isaan dhagaa miti dhiisi gaa nurraan kaasin isaa mana yaalaan dhaqoo. Mana yaalaa geeja. Yaani waan irra nageessituuf san baradheetiin dhaqaree mana yaalaan dhiisi gaa amma nu daddarbe. Garaa hin qabaa jetteen? Iyyaa. Garaa hin qabee gatte mana yaalaa geeja. Kai. Mana yaalaa dhaqeetiin jiran dhaqu ammaan dhaqee moo akkam? Maaf hin dhaqu mana yaalaa. Mana yaalaan dhaquu afaan Oromoo siif hin galu. Waan irra nageessituuf sannaa miree. Maal hin ilaaltu? Waan asii dhukkubu hunda ni ilaaltu. Waan maal dhukkuba gaa? Haala xabiidha gisee namni garaa qabu nama hunda dhukkuba. Maal arra siif haaree almoon? Kaa shukkurtaan qabne naafiti. Daawwattoota hordoftoota keenya akkuma gartanii yaadda itti toleen jiru icciitiin isin dho'ichallee waan biraati miti sanumaa garaa hin qaba baatii lama naan jenni inshaallah bas hedduu itti toleen jiru isa ilmaan sadeen kunuuna gahaa jira laakiin waan rabbii fide wanni godhanii jirtu isinillee du'aa hinaa godhaan isiniin jaa bikka jirtanitti isinillee rabbii fayyaa isinitti haa ta'u. Tuan Afghanistan isinin jaa akka ilmoon ni maala abbummaan fadhee haa jibbu abbaan fadhee haa jaalatu ani asalan ijoolleen hin fadhaa hedduun jaaladhaan ijoollee musha afurii miti kudha afurillee yoo rabbi naa kanne hin jaalada biyyatti ilmoo deessee biyya namaa deessee nafsa alkabar nama ilmoo dhalee ilmoo harkatee khasaaree hin agarree kan qabnellee rabbi haa kannuuf abbaleessa rayyaanii inni kuma fadhee isallee du'aa itti godhaadha. Rabbi haa qajeelchu waan dooraara huma isaa asirra dhaabbattee jirti wanni dalagaa seenanii maallaqa fidaniif hin jiru gurbaan fiduu deemaa fi siyaasaan itti baasu jirta kayaa kama geessan silaalaa jira garuu an siyaasa itti baasutti hin jiru itti fakkaattee isa waan akka biraan keessa godhi jiru isaa biraan killee miti waan dhugaati. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.